Hayyee ati eenyu maqaan kee? Amadiyaa Wanootan jedhama. Jiraataa ganda Sanqurqurii. Amma tokkoffaa kan waraana nurratti godhame kana maqaa Onoq Shanee jedhama. Maqaan kun nurraa haa ka'u. Uummata tiffatee bula. Mana citaadhaa keessa jiraatu. Manni qorqoorroo takka takka jiru mana kanaadhaa keessa jiru maatiidhaan adda bitu. Maatiidhaan adda. Matarayyaa lolli cimaan irratti godhame lola matarayyaa. Kanaafuu maqaan Onoq Shaneedhaan nurraa haa ka'u. Miidiyaan qabnu jawwaalanii wal waraabnee akkanatti wal ergutti jirra. Miidiyaan qabnu. Miidiyaan amaaraa FM jetti Bahar Dar jetti kanuma hadhaa jettiin bilbilamaa akka dhageenyutti moobaayilii keessai biyya adda addaa gixxittiin bilbilamaa waa takka hin qabnu garuu waa tokko cufamaan waradaan keenya cufamaa isaanii naannoon keenya cufama bakka hin cufama wahuu isaanis abbaan miidiyaan dhufee dubbadhaa kunoo nuun jeen jiru yaada nurraa fuudhan jiru maatii keenya kun amma akka agartanitti mana timirtii keessatti irratti jira mana timirtii keessatti. Tole mee amma ganda keessan keessatti qe'een bakki nagaa qaba jedhamee yaadamu tokkolleen akka hin jirree fi qe'een san keessatti manni yaalaa yookiin xeenaa keellaa kan jedhamu sunis akka barbadaa'ee gubatee jiruu fi manni barumsaa Wasanqurqur sunis guutummaatti akka barbadaa'eedha kan jiru. Mee wanni kun yookiin amantiidhaan wal kan qabatu miti manni barumsaa amantii hundumarraahuu bilisaa kan Islaama fi Kiristaana yookiin Protestaantiidha jee amantii biraa of keessatti hin qabaanne waan ta'eef kan keessanii immoo adduma tahaadha. Wanni kun manni barumsatii fi manni yaalaa isin qabdan isin jalaa gubatuun kun maali fakkaatamee maaliin wal qabateeti yookiin yaadni isaan waan kana godhaniif asirratti waan naa jettu qabda yookiin namni biraa yaada asirratti yoo qabaate mee waa'ee mana barumsaa kanaan wal qabatee maali isa jiru mee yaada naa kennita. Ayun sani mana barumsaa akka nu jambaran nu godhuuf kana leela rangamee manni mana citaalle rakkoo manni mana barumsaati mana fayyaadha mana biiroon hundi keessa jiru kan guban baay'inaan kan benziina irratti dhangalaasanii guban jechaadha. Maaliif inni kuni ummata jechaadha ummata amaaraa ummata paartii biraadha paartii keessaa paartii Izema fi paartii maali paartii amma Abin isaanumatu awwaluma qabsoo isaanii kanaan nuyi jechuudha biyyaa nu balleessuudhaaf akka Oromootti akka Oromoo Walloochiinas Wasanqurquri Oromomtu Walloo awwala duraan dursee Wasanqurquri egaa buqqa'ee Wallomtu hin jiru jama nuyi akkimitti nuyi amaarri har'as boruus jalas hin bulluusi immoo biyya isaaras hin jiru biyya keenya irra jiran lafuma abbaa keenya irra jirra kan isaan nuus kenne uma sila qabnu jechuudha Walloon beekamaadha jechuudha. Amaarri itti yaadee waan itti yaadame malee kun itti yaadetti ta'uufii dhabe. Odoo gabaree taate nu gabaree waliin lolle ni gabaree amaartii waliin lolle odoo gabaree taate ni gabareen akka nu godhu itti yaadameeti jechuudha naannoon Amaaraa biyya hiliidhaan biyya keenya nu barbadeessa jechuudha Oromoo balleessuudhaaf. Kuni akkamitti nu laale naannoon Oromiyaadha akkamitti nu laale hamma Maqaleedha hamma Tigiree deemeti gargaarsa lammaffaadha gargaara jechuudha naannoon Oromiyaadha. Sin Oromoo miti ni barre Oromoodha barre kan quuqan Oromoodha barre kan doonuuf Oromummaa keenyatti kan doonuuf ammas har'as borus Amaara Minilik sanyii Minilik sodaannusi dhumnetti amma ilmaan keenya dhumnee carrafamna malee ammas dhumnetti la hamma takkaa miti hamma zeeroo ta'am hamma zeeroo ta'amtu ni Amaara jala sin bullusi inni sin sodaannusi sanyii Minilik nu amma dandamatan hin balleessani ni kan dhiyaannu Wasanqurqur akka Wallootti Wasanqurqur naannoo Shaaroobii jalatti dhiyaanna jedhani ummanni kun sodaan qabnuusi borus har'as jirrani Oromoon isin Oromiyaan soo galata akkanumaan galata dhaban malee jirra har'a borus jirra hin dhumnani ammas borus beteerti borus hin dachaan amma beteerti dachaan dhumna daaraa sakati dachaan dhumna malee sodaa Amaaraatti sodaa Minilik jennee biyya gad hin dhiifnu. Mee asirratti Oromoo Oromiyaa hoggaa jennu warra isa kamii kan kaabinoonni fi kaadiroonni Oromiyaa ni jiranii sabboontonni ni jiranii
Mee isa kamirraa dubbatuu barbaaddeeti maaliif wal qabateet kana juuf dandeesse? Oromeerraa waan inni juufane ummata miidiyaarraa hin baane jechaadha. Si akkamitti lafti lafatu si lafa maalii darbarsanii akkamitti miidiyaa takkitti nu arguu addaban. Si maal ta'an si biyya armaachitti maal ta'an isaan rakkoo maali? Maaliif isa miidiyaa takkitti nu erganii akkamitti waan jiru kan hubatuu addaban. Ni barre isaan of duubaa qabne neetu isaan barre ni barre bakka jirutti qoqqoomnaaf ni barre maal ta'an isaan. Akkamitti nu qaqqabuu addaban akkamitti miidiyaa takkitti nu erguu addaban akkamitti amaarri nu marraan darbeetuma. Media di kayak maskalin amaraf sih, kayak maskalin amaraf bicara dengan kami Ethiopia kini, kayak maskalin kan Ethiopia ya, kami tinuran terbe, atau itu gue tinuran terbe syarul itu kami tibuah. Ni barham marada nih kayak maskalin di si makina kayak maskalin jaya agar ini, tinuran terbe malah, ni mal thane ti, sina mami ti ni, oggona nama makan sana oggona Oromo runjan, ni thane jalan tujuh ru, ni cumpur saya sumber ras milik kira kami untuk orang semua tirani. Bijalo basu barbadani ti male kun waye man ko te bula wala leti mi tacada haroro saniti tan kille ko jagi chodo mi diska wa hundan bi Allah ganda kany barbade san kanafu odo oromian akate te media nu nake odo amadan da odo abbatani kecang barbada karman do warsa aje atis wan interview keenyu goote ummata keessanii qanga humna keessatti sagalee taate guddaa galatoomsiin jecha amma asirratti akka qeerrotti dhaamsi ergaan isaan asirratti dabarfatutti jiran mee Oromiyaa yeroo jennu sabboontota biyya alaa keessa taa'anii sagalee sunu ta'anii waan qabanirraa sunu qoodan qofaa osoo hin taane san jechuu keenya miti kan irraa jiru barbaanne warra hoggansa gubbaa jiru naannoo Oromiyaa hogganu abalu jennee maqaa isaanillee yoo kaasuu baanne akkamitti miidiyaa tokko nu erganii waan biraa nuuf godhuun isaanii achi dhaqu miidiyaa tokkitti nu erganii gaafii keenya nu gaafatanii madaa ummata kanaa gadi keessa bu'anii hordofuun akkamitti isaan dhibdee akka kanaan dura dhagahaa turretti yeroo naannoon Oromiyaa keessatti wanti adda addaadhaa uumamee ilmaan Oromoo Oromiyaa keessa jiran rakkoon tokko gahe jecha dhagahu nuti godinni addaa Walloon kan cittee dhuunfaa jirtu tuni akka Wallootti waan goone himachuuf jecha osoo hin taane hamma humna keenyatti ummata keenya san hin daganne har'a akkamitti Oromiyaan bal'oon suni warri isaan gubbaa jiru akka hoggansatti maaluma tahanii maal tahaniiti dhumanii isaan galata dhaban malee guyyaa tana nuti keessa hin dabarra ummanni sirna nafxanyaa Minilik leellisu kun lafarraa banna malee biyya kanarratti bakka tokko bakkeen irraa dhannu hin jiru nuti yoo duunes 10 oli fidannee duuna ijoolleen keenya tokkittiin 10 oli odoon ajjeefe kan duutu hin jirtu isaanuma qabri tokkotti 8-9 darbama kan keenya rakkoo hin jiru isa keessa beeku lolli taphaa jetti qeerroo Wallooti hawaasa addunyaa keenyarra jiru Oromoo ilmaan Oromoo yaa sabboontota guutuun keessan sagalee nutaa amma ummanni keenya hin galle muka keessa jira waa barbaada yaa'utti jira saniifu sagalee amma agartanitti fi dhageessanitti babal'isaa wal biraan gaha akka guutuun ummata Oromoodhaa irratti hirmaatu fi sabni biralleen quuqqaa keenya nu beekee akka nu gargaaru akka nu bira dhaabbattan kabajaan isin gaafannaa fayyaataa galatoma.